Oduu keenya jalqabaatiin hojjettoota mootummaa magaalaa Finfinnee qormaata ga'umsaa fudhatan 15,000 keessaa 8,600 ol kufuun dhaga'ame. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu keenya isa itti aanuun lammiileen Oromoo Somaaliilaand keessa jiran miidhaan qaamaa jabaan irra gahaa jiraachuu himan. Lammiilee Oromoo Somaaliilaand keessa jiran ammoo reebichi fi tumichis irratti raawwatamaa jiraachuu himaniiru. Akkamitti tumichi kun irratti raawwatamaa maaliif gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu keenya isa biraatiin lammiileen Itoophiyaa miliyoona 4 ta'an deeggarsa hatattamaa barbaadu jedhame. Lammiileen kun maal taanaan deeggarsi isaan barbaachise gabaasa guutuu kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jira. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa kan inni isin biraan ga'u ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya immoo namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like, share godhuun dagatinaa isiniin jedha. Oduu keenya jalqabaatiin hojjettoota mootummaa magaalaa Finfinnee qormaata gahumsaa fudhatan keessaa 8,634 kufuun dhaga'ame. Hojjettoonni mootummaa 15,151 qormaata fudhatanii turan keessaa 6,517 ammoo qabxii darbiinsaa fidaniiru. Firiin qormaata hojjettoota mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kanneen yeroo darbe qormaata fudhatanii turanii guyyaa kaleessaa ifoomeera. Biiroon Public Service fi misooma humna namaa Yuunivarsiitii Finfinneetii fi Kotobee wajjin ta'uun firii qormaata hojjettoota mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ifoomsaniiru. Bu'aa firii qormaata ilaalchisuun ibsa miidiyaaleedhaaf guyyaa kaleessaa kennaniin kaayyoon kenniinsa qormaatichaa hojjetaa sirrii iddoo sirriitti ramaduu ta'uu Biiroon Public Service misooma humna namaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibseera. Haaluma kanaan ammoo yeroo darbe hojjettoonni magaalichaa lakkoofsaan 15,151 tahan qormaatichaa fudhachuu isaanis biiroon kun itti dabaluun dubbate. Hojjettoota gaggeessummaa irratti qormaatichaa fudhatanii turan 4,213 keessaa hojjettoonni 1,422 qabxii darbiinsaa argachuu isaanii hogganaan Biiroo Public Service fi misooma humna namaa magaalaa Finfinnee Dr. Xaasoo Gabree ibsaniiru. Hojjettoota gaggeessummaa irratti qormaaticha fudhatanii turan 4,213 keessaa hojjettoonni 1,422 qabxii darbiinsaa argachuu isaanii hogganaan Biiroo Public Service fi misooma humna namaa magaalaa Finfinnee Dr. Xaasoo Gabree ibsaniiru. Hojjettoota gita hojii ogummaalee garaagaraa irratti qormaaticha fudhatanii turan 10,257 keessaa ammoo hojjettoonni 5,095 qabxii darbiinsaa argachuu Biiroon Public Service fi humna namaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibseera. Finfinneetti hojjettoota walumaa galatti qormaaticha fudhatanii turan keessaa gaggeessummaa irratti hojjettoonni harka 34 ta'an qabxii darbiinsaa argachuu fi hojjettoota ogummaa adda addaa irratti qormaata fudhatanii turan keessaa ammoo hojjettoonni harki 50 ta'an qabxii darbiinsaa argachuu biiroon kun itti dabaluun himeera. Magaalaan Finfinnee ji'a tokko dura hojjettoota ishee waajjira tokko keessatti saba tokko kan ta'an parsantii 40 akka hin caalleef hojjechaa jiraachuu ibsuun kan yaadatamudha. Oduu keenya isa itti aanu lammiileen Oromoo Somaaliilaand keessa jiran miidhaa cimaan irra gahaa jiraachuu himan. Lammiileen Oromoo Somaaliilaand keessa jiraachaa jiran waliigalteen biyyoota lamaan gidduutti mallatteeffamu hordofee miidhaan cimaan irra gahaa jiraachuu bakka bu'aan baqattoota kanaa ni dubbatu. Ibsa Alishoo Habib bakka bu'aa baqattoota gaanfa Afrikaa bahaa fi giddu galeessa Afrikaati. Gaafa oduun waliigaltee kun dhagahame uummanni haalaan bahee simannaa gochaa turee jedhan yookiin ammoo gammachuu ibsachaa turee jedhan. Ta'us garuu guyyaa sadiitiin booda uummanni jalqaba waliigalticha kana faarsaa ture gara mormuutti seenee jedhan. Itoophiyaan ulaa galaanaa fayyadamuuf Somaaliilaand waliin jalqaba torbee darbee waliigaltee mallatteessuun kan yaadatamudha. Waliigaltee kana ammoo Soomaaliyaan gocha weeraraa akka ta'e himuun Itoophiyaatti mufii guddaa qabaachuu deddeebiin ibsuu irratti argamti. Bakka bu'aa baqattoota kanaa kan ta'an hiriira nagaa guyyaa sadiin booda magaalaa Burootti jedhamtu keessatti bahameen namoonni hedduun waliigalticha deeggaraa turanii jiran.
Hiriirri kun ganama ammoo deeggaraa kan ture guyyaa sa'aatiin booda faallaa kanaatiin ammoo gara mormuutti ce'ee jedha namni kun. Hiriirri kun ammoo sa'aatiin booda mootummaa Itoophiyaa kan balaaleeffatu kan hawaasa achi keessa jiru balaaleeffatu tahee argamee jedhan. Bakka bu'aan Oromoo kun itti dabaluun hiriira kanaan booda bakka Oromoon baay'ee qubatu dhaqanii namoota keenya miidhaa qaamaa qabeenya isaanii saamuu ibidda mana isaanii gubuudhaaf yaalii guddaa akka godhan dubbatu. Dhimma kanaas mootummaatti iyyachuun naannoo Oromoonni jiraatan poolisiidhaan eeggamaa ture jedha bakka bu'aan Oromoo kun. Guyyoota itti aananitti ammoo magaalaa Booramaa keessatti namoota kumaatamaan lakkaa'amantu hiriira bahee mootummaa Itoophiyaatii fi Somaaliilaandi mormaa ture jedha namni kun. Mormii kanaan manneen Oromoo irratti xiyyeeffachuun hedduu diiguu qabeenya guuraa akka turanis hima. Kana malees ammoo manguddoo ganna 70 fi daa'ima waggaa 5 osoo hin hambisin miidhaa cimaa qaamaa irraan ga'uu dubbata. Lakkoofsa namoota miidhamanii of harkaa qabaachuu baannus waan tahaa jiru garuu akkaan nama yaaddeessaa jedha bakka bu'aan hawaasa Oromoo ibsan. As magaalaa nuti keessa jiraannu Hargeysa keessatti daa'ima waggaa 12 miidhaa qaamaa cimaa irraan gahanii gara mana yaalaatti geessaa akka jiranis hima. Haalli amma jiru hawaasa Itoophiyaa Somaaliilaandi jiruuf akkaan yaaddeessaa ta'uu bakka bu'aan kun ni dubbata. Hawaasni as jiru akka simbiraatti ganama bahee kuulii barbaadee galgala galaa jechuun jireenyi isaanii akkaan ulfaataadha jedhan. Gama biraatiin namoonni magaalaa fi mana namaarraa halkan deemanii waraqaa afaan Somaaleetiin barreeffame facaasaa akka jiran himan. Bakka argitanitti nama Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhadhaa kan jedhu waraqaan mana isaanii irratti bittinfamaa jiraachuus dabaluun dubbata. Namni Itoophiyaa miidhamee biyya keenya keessaa bahuu qabaa jechuun xalayaan kun manneen isaanii irratti akka facaafamaa jiru bakka bu'aan hawaasa Oromoo kun ibseera. Gareen kana raawwatu eenyu akka tahe beekuu baatan illee gochaan kun ammoo daran cimaa jira jedhan. Haala amma argaa jirru kana kanaan dura takkaa arginee hin beeknu jedha bakka bu'aan hawaasa Oromoo kun. Haleellaan kun addatti dhalattoota Oromoo irratti akka xiyyeeffatu kan himu ibsaan ji'a tokko dura abbootiin gadaa marii waliigalteedhaaf as dhufanii turanii jechuun hima. Isaan ergaa as dhufanii deebi'anii booda oduun waliigaltee kunis dhagaamee jiran. Ergasii booda biyya kan bulchaa jiru Oromoodha. Kanaaf ammoo Oromoo irratti xiyyeeffannee Oromoo as keessaa balleessuu qabnaa jechuun Somaaliilaandi keessatti Oromoo irratti xiyyeeffatamuu dubbata. Namni 15,000 tahu UN jalatti kolugaltummaan galmaa'ee jiru waraqaa eeyyamaa akka hin argannes dubbatu. Walumaa galatti garuu hawaasni Itoophiyaa achi keessa jiru 40,000 ni ta'a jechuun hima namni kun. Irra hedduun nama biyya kana keessa jiru eeyyamaa yookaan ammoo xalayaa baqattummaa hin qabanii jechuunis hima. Eegumsi akka isaaniif godhamu UNHCR'dhaaf xalayaa barreessanillee dhibbatti itti gaafatamummaa kan qabu mootummaa biyya kanaatii jedhan. Isaan waliin dubbanne akka mootummaan tasgabbeessu goonaa jechuun UNHCR illee deebisaa laachuufii dubbata. UNHCR fi mootummaan Somaaliilaand erga Abiyyi aangootti dhufe baqataallee galmeessuu akka dhaabe dubbata. Oduu keenya isaa biraati. Lammiilee miliyoona 4 ta'an Itoophiyaatti deeggarsa hatattamaa barbaadu jedhame. Lammiilee miliyoona 4 ta'an deeggarsa hatattamaa akka barbaadan koomishiniin hooggansa sodaa balaa beeksiseera. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa qindeessaa deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin dhiyeessii deeggarsa namoomaa Itoophiyaa ilaalchisee ibsa waloo baasaniiru. Ibsichaanis mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee tumsitoota waliin ta'uun oomishtummaa qonnaa dagaagsuu fi wabii nyaataa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu himeera. Haa ta'u malee ammoo hongee irra deddeebi'ee mudataa jiruun miidhaa qaqqabu ittisuuf deeggarsaa fi tumsa qaamolee deeggartoota akka gaafatus akeekeera. Naannolee akka Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa, Affaar, Kibba Itoophiyaatii fi Kibba Lixa Itoophiyaa hongeedhaaf saaxilamanitti lammiilee miliyoona 4 ta'an deeggarsa nyaataa hatattamaa barbaadaniis jedhameera. Hongee mudatee hordofee hanqina nyaataa dabalatee dhibeewwan akka busaa, gifiraa fi koleeraa mudachuu fi beeyladoota gaafaa irrallee miidhaan cimaan dhaqqabaa jiraachuu koomishiniin hooggansa sodaa balaa kun itti dabaluun hima. Hanqina qabeenyaa jirutti dabalataan naannawaalee deeggarsi barbaachisu dhaqqabsiisuuf rakkoolee nageenyaa mudatan hojiilee deeggarsaa qaqqabsiisuu irratti dhiibbaa uumaa jiraas jedhameera. Daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabnu kanuma. Odeeffannoo kanaaf kan biraatiin hanga walitti dachaanutti yeroo gaarii qabaadha.